Sabni Oromoo hawaasa adda fuudhaa ittiin bulmaata mataasaa qabudha. Seerri kun wal wajjin jireenya qofa otoo hin ta'in akkaataa uumaasaa waliin bitamee fi ittiin jiraatu yookaan dhugeeffannaa ofii qaba jechuudha. Seerri jiraachuu baannaan namni waliif galuu hin danda'u. Wal wajjin oolanii buluun baanii galuun ulfaachuu danda'a. Darbees jireenyumtuu bakka seerri hin jirretti danqamuu mala. Hawaasa haala kanaan seera baafachuun ittiin jiraachaa turee fi jiru keessaa Oromoon Sooddoo akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Oromoon Sooddoo seera ittiin bulmaataa ture seera Sooddoo jedhamu hawaasa qabudha. Seerri Sooddoo seera ittiin bulmaata rakkooleen hawaasummaaf dinagdee gurguddoon ittiin hiikkatanidha jedhu manguddoonni aanaa Qarsaa Maallimaa yaada isaanii FM Finfinneef kennan. Seerri kun durirraa eegalee dhimma itti baamaa kan ture yoo ta'u bara mootummaa ammayyaattis akkaataa wal simatuun deemaa jiraachuu isaati. Ilmaachuu Dhageettiin jedhama. Adaraa sadii Sooddoo jedhan seera qabaa bishaan illee dhaabbata. Namni aadaa Sooddoo bulfate kana bira darbe adabamaadha. Du'a irratti aadaa du'aati jira. Akkaataa xaraman kaa'iisaa qabee amma jalqabaatti akkaataa ittiin araaramantu jira. Warri du'aa hin jira. Gaafa warri du'aa du'e namni wal ajjeesa. Gaafa wal ajjeese aadaa ittiin araaramantu jira. Warri du'aa sun aadaa san bira darbanii guyyaa torba dhaqee farda luugamaan qabatee buqqee qabatee durba duudaa qabatee qeesii qabatee qambara baatee gaafa dhaqee guyyaa torba sadeen Sooddoo sagadee warra du'aa sanitti sagadee dhiyaatee yoo maal taatani jedhee gaafachuu baate luugama yoo afaanii baasuu baate buqqee irratti cabsanii galu. Buqqee waan jedhamu jira. Cabsanii lagatti gatu. San booda warri suni rakkoo yoo irra gahe biittiin birmatuu fi buqqeen irratti cabe jedhama. Hin turu dafee rakkoo irra gaha. Rakkoo sun immoo gaafa irra gahee yaa Sooddoo koottaa nafalaa gaafa jedhe ganaa namni sun waan duraan dideef adabamee korma sangaa qalamee ka'anii rakkoo san baasu. Sooddoo keessatti namni du'e tan seera bu'aa abbaatu jira. Odiitu waamu, liibaa waamu, tumme waamu isaa sadeen keessaa dhaabbatee seera bu'aatu. Seerri bu'aa inni itti tumu suni bultoo biyya kanaati. Maqaan kiyya Tashoomadha. Amma dhuguma Sooddoo seera qaba. Seeran bula. Uumamu ganamaatiin jammaree Sooddoo seeran bula. Waaqni illee roobuu dinnaan namallee itti qalla jedhanii karoorfatanii illee jennaan yoo isaan malkaa bu'anitti waaqni bilbilaa fi hoolaa buusee fi namni sun oolee hoolaa san qalee aduma san baramee qaroobe aduma san roobee Sooddoo seera qaba. Namni maltee masakkare namni qootii walirraa fudhatee kaffaluu dide namni liqii walirraa liqeeffatee kaffaluu dide namni daangaa namaa dhiibe namni ani jabaadha jedhee hiyyeessa laafaa miidhe haati manaaf abbaan manaallee rakkoo addaa walirraa yoo gaan waan jeetumu jira. Waadaa san hin darbu. Achirratti dhaabbatee walii mataa abbaan mi'ame. Sooddoo fakkeenyaaf ani abbaan ta'e namni yoo ta'e achirratti du'arratti iddoo seera bu'aatumaa sanirratti dhufee gaafa ni madde anaa muti uummata jaajjee naa dubbatee fira namni isan barbaadaa fidaa jiru. Yoo namichi jiraachuu baate fira isaa fidaa jiru. Dhiyeessi guyyaa akkanatti janii qabu Sooddoo santu dubbisan baasa haadhaan bula. Seera akkanaatiin bula Sooddoo. An amma namaa deemuudhaaf gaafan deeme namni karaatti naan lole boosanii gaafan dhaquu adeemu yookaan galuudhaaf gaafan deemu. Yoon badaallee oole yoonan illee lolee na himata malee na reebu na rukutu jikfata du'a hin adabama karaa na agarsiisa malee ulfii banaafi waan jedhamu jira seeratu ulfii banaafi malee karaa agarsiisa malee hin rukutu hin reebu namni bu'a kana deemu boo'ee gala boo'ee baay'u ana qofaa mootii kan himatu gaafan bu'a sanii galu namni na reebu warri du'aa sun ana wajjiniin dhaabbatee himata bu'a isaaniitiin gala yookaan bu'a isaaniitiin aqaa rukutame waan ta'eef aadaa fuuchaa qaba. Oromoon Sooddoo seera ittiin bulmaataa aadaa yookaan seera Sooddoo yoo baasu qaama dhimmi lalatu wajjin mari'achuun cimsaa tureera. Seerri Sooddoo kan madde sirna Oromoof idil addunyaa kan ta'e gadaarraa kan warabamedha jechuun ni danda'ama. Tokko mootummaatti seera baafatee mootummaa fakkachiisetti kaada fudhatee wal bulchaa jira. Sirni fuudhicha keenyallee lakkaawwata malee gosa kanarra fakkeenyaaf ani gosni koo boodhaadha kuni boodhaadha. Yoo lakkaawwanne warraa fagaanne malee wal fuudhuun hin danda'amu ture. Bara haalli mijataan hin turretti Oromoon Sooddoos ta'ee isaan biroo seera aadaa baafachuun ittiin jiraachaa turan kana dhaloonni amma jiru bakka laafetti jabeessuun qabatee deemuun irra jiraata. Yeroo ammaa kanas seerri Sooddoo kun bakki itti laafe jiraatus abdiiwwan guddina seerichaa ta'an bal'aan jiraachuutu himama. Akka duraanitti jiraa jennee yoo kaasnu baay'ee nu jalaa huqqachaa jira. Sababni isaa maal sababoota gosa adda addaatiin ka'e. Rakkataa taanaan itti duula hin gargaara mana ijaaraaf qabeenya kennaaf garuu har'aa yoo kaasnu Oromoos ta'ee beeknu sabuu keenya xiqqoon jala tuttuqaa jira. Idul Oromoo nama ajjeesu keessattuu Sooddoo keessatti nama ajjeesu. Tasa yoo wal ajjeesillee wal baqachiiset bakka ta'e wal qo'eet mana bulu ka'eet jaarsa kaaset ulfaa kaaset jaartii cifree kaaset abbaa gadaa kaaset abbaa faajjii kaaset malkaa deemee lallabeet namni sun akka handuu awwaalchisee
kan jiru sun immoo akka bittunni akka lammatti deebi'ee waliin ajjeesinis taasisa jechuudha. Haadhatti qoba keessan jalaa qaqallachaa waan jiruuf isa kanaaf maal goonaa hin jiru sana sooddichi ammas hin ka'achaa jira. Xiqqoo jalaa gabaabachuu danda'an malee seerri durii seera cimaadha. Sooddoo seera guddaa qaba. Seeran bula. Seera ofii baafatee seeran bula. Ammallee amma seera ulfaatu kun seerri sun ammas sirriitti nu karaatti hin galle malee aadaa sun nu deebi'aa jira. Aadaadhaan wal bulchaa jiru. Baay'ee ammas seera sooddoo sanitti nu deebi'aa jira. Tallaalaanii kara. Haala kunuunsa biqilootaa akkasumas immoo faayidaa biqiloota kunuunsuun irraa argamu maal akka ta'e qonnaan bultootaa fi ogeessota qonnaa dubbisuudhaan aanaa gorootti argamuudhaan ergitaa gonfaa waan qopheessatti qaba. Dhaggeeffannee walitti deebina. Biqiloota bosonaa akkasuma kan nyaataaf oolan kan akka paappaayee, muuzii, avokaadoo dabalatee biqiloota adda addaa as keessa jira. Buqa osoo hin taane kunuunsis kan barbaachisuuf yeroo ammaa kana kunuunfamuu. Inni kun sagalee ogeessa qonnaa aanaa Goorootti buufata leemmanaa Abbuu yoo ta'u, wayita qonnaan bultoota waliin ta'uun biqiloota yeroo adda addaa dhaabbate bakka isaan kunuunsanitti argannee dubbisne keessa himne. Iddichatti kunuunsi walirraa hin cinne taasifamaa jiraachuu wanti odeeffannoon argannee fi qabatamaan agarre ragaadha. Biqiloota dhaabbatan kunuunsuun bu'aalee qabu keessaa lama gurguddoo nutti himaniiru. Ogeessi qonnaa yaada isaanii nuuf kennan kun arama adda addaa meeshaa qara qabuun yoo irraa mancaasuun argaa jira. Tamasgeen akkam hojiin? Hojiin bareedaa. Buqa osoo hin taane kunuunsis kan barbaachisuuf aramaan akkuma beekamu biqilootaa fi akka summii yookaan dhibees itti fiduu danda'a. Akkasumallee biqiloota keenya nyaata ilaa saamuu danda'a waan ta'eef kunuunsuun dirqama ta'acha. Akka aanaa Gooroo buufata biqiltuu kanaatti biqiloota gosoota garaagaraa dhabaman danuu keessaa isaan nyaataa fi faayidaa gabaaf oolan danuun kan keessatti argaman ta'uu odeeffanneerra. Kun immoo bu'aa gama lamaa tokkoof jijjiirama qilleensaaf lammaffaa nyaataa fi galii dabalataa argamsiisas jedhu. Diraan Gaanan jedhama. Buufata biqiltuu kana keessatti biqiloota gosa adda addaan argaa jira. Faayidaa bosonaa kan alatti kan nyaataaf oolan maal tas keessa jira? Tokkoffaa paappaayyaa jira. Lammaffaan muuziidha. Sadaffaan avokaadoodha. Arfaffaan buna. Kan kana fakkaatanudha yeroo ammaa dhaabnee kan jirru. Buna as keessa jiru baay'ina isaa beektu? Bara darbee 2,500 dhaabne, barana 3,000 dhaabne kan akkanaati baay'inni isaa. Inni sun amma zayituunadha. Bifa ogummaatiin bara darbee alana garuu haamsarratti abukaadoo dhaabne haamsarratti muuzii kan dhaabne. Lafti isaatis daggaleera margi keessa deemaa jira. Loonii miti namni keessa hin booqan. Akka yaada hawaasa hojii misooma biqiltuu fi kunuunsa kanarratti bobba'uun hojjechaa jiran kanneenitti bu'aa fuulduratti jedhamu argachuuf kunuunsatti jabaachuun dinagdee isaaniif maatii isaaniillee fooyyessuuf kan carraaqan ta'us nutti himaniiru. Muuzii argaan jira. Muuzii kana yoomi kan dhaabdan? Bara kana amma baatii lammaffaarra jira amma dhaabne gaafa. Kan ji'a lamaa ta'e akkasitti gurguddate? Jumla innaa dhaabnu immoo haalli ittiin dhaabate kunuunsi isaa maal barbaachisaa dursa kompoostii asitti qopheessinee jirra. Kompoostiin kennameefi jira amma si'a 2 kompoostii kennineefiti. Kanaaf bifa addaatiin amma waan yeroo dheeraa dhaabate kan fakkaatu kana. Kana bira darbinee bunni kun yoo qaqqabee jedhe buna kanaan karaa ce'umsa investimantiitti ceenee baaburallee nuuf eeyyamame bunni kun illee akka carraa biyya alaatti nuuf ergamu karoora keessa galfanne. Nuti yoo mootummaanis nu duukaa bu'ee karoora keenya kan galmaan ga'u yoo nu ta'e oomisha kanniisaa, oomisha horii, oomisha muuzaa, oomisha bunaa waan akkasii kana muluu marasaa lafa bal'aa qabna waan ta'eef oomishuudha karoorfannee jirra. Fuuldurattis immoo waan kana caalu kuduraa muduraas immoo itti fufnee hojjanna jennee yaadna. Oromoon maal jedhaa yoo waa dhaabbatan gadi dhaabbatu. Amma namni ilmoo isaa fi xuurataa ta'ee ganzaba mindaa qaburraa qusata. Nuti kara fuulduraatti amma jirrutti xuurataa keenya ta'ee kara fuulduraatti garee fuulduratti illee daa'ima keenyaaf illee waastinnaa wabii akka ta'u achirraa galii argannu amma jirrutti itti fayyadamne. Akka aanaa Goorootti bara kana biqiloota bosonaa fi faayidaa garaagaraaf kanneen oolan nyaata beeladaaf isaan biroof kan oolan walumaa galatti miliyoonni 1.5 kan ta'an muduraa akka ta'e eeruun hojiin kun qixaan akka milkaa'uuf deeggarsa ogummaa walirraan cinne taasifamaa jira kan jedhan itti gaafatamaa jira qonnaa aanichaa obbo Zarihuun Tasfaayeeti. Dhimma kana deeggarsa ogummaa yeroo biqiloonni muduraa kun diqaalomsuu irratti illee facaasuu qofa ta'uu ta'e
Diqaalomsuu irratti illee deeggarsa ogummaati addatti kan barbaadu waan ta'eef sadarkaa seektaraatiis sadarkaa dirreetiis ogeeyyi keenya cinaatti argamee godina shawaa kibba lixaa lamijuu qilleensaa fi teessuma lafaa qabduun muduraa irratti sanyii filatamaa bu'a qabeessa ta'an baay'isuu fi rabsuu ciminaan hojjetamaa jiraachuu obbo Biraanuu Mulugeetaa godinichatti dursaa garee misooma bunaa muduraa fi mi'eessituu eeraniiru. Muduraa wal qabatee biqiltuu gosa adda addaa zayituunaa muuzii waan adda addaa kana sirriitti hojjechuudhaan keessumattuu ashaara magariisaa wajjin wal qabatee zayituunaa buufata irratti biiroon qonnaa Oromiyaa sanyii nu gargaaruudhaan nutis immoo asitti haana hundi sanyii qopheeffachuudhaan bal'inaan gara miliyoona 4 kan ta'u isaan qopheessuudhaan zayituunaa qindoominaan kan hojjetamu taasifamaati kan jiru. Jaaluu Abbiyyoo haramaa kana meeffachaa dha as kenname. Waldaa keenya kana kara fuuldaatti adeemu. Sirruma haramaa jiraati? Sirruma haramaa jiraati. Kanuma bakka gala balleessaa Guyyaan maanguddoota addunyaa mata duree kabajaa fi jaalala maanguddootaaf jedhuun magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiitti kabajameera. Bahaayiluu Geetaachoo. Guyyaan maanguddootaa akka addunyaatti yeroo 34ffaa akka Itoophiyaatti marsaa 33ffaa fi akka Oromiyaatti ammoo marsaa 22ffaadhaaf mata duree kabajaaf jaalala maanguddootaaf jedhuun bakka abbootiin gadaa maanguddootni kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa hirmaatanii fi hooggantootni mootummaa hedduun argamanitti magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiitti kabajameera. Hoogganaan biiroo dhimma hojjetaaf hawaasummaa Oromiyaa obbo Araarsoo Biqilaa mootummaan rakkoolee hawaasummaaf dinagdee maanguddootaa salphisuudhaaf hojiilee hedduu hojjechaa kan jiru ta'uu eeranii ammas taanaan xiyyeeffannoo gahaan maanguddootaaf godhamuu kan qabu ta'uu dubbataniiru. Har'a akkanumatti ayyaana kana qofa ayyaanisnee ka'uu osoo hin taane akkamitti fuula duraaf itti fufneetiin waan arganne kanaas jabeeffannee isatti aanu waan bu'uuraa waan jabaa tokko kan maanguddoonni keenya fuula dura nurraa eegan hojjannaan kan hundi keenyaa fudhannee itti kaanu ta'a jechuudha. Ministeera dhimma dubartootaaf hawaasummaatti Daayirektarri dhimma hawaasaaf maanguddootaa obbo Tasfaayee Roobalees maanguddootni icciitii beekumsaa dhaloota fuula duraa ta'uu ibsanii beekumsaaf ogummaa isaanii waraabbachuudhaaf waan isaaniif malu argachuu qabu kan jedhan. Maanguddoonni icciitii har'a gahuu keenyaa, icciitii biyya keenyaa, icciitii addunyaa maanguddootaa yoo jenne dhugaa keenya jechuudha. Dogoggora tokko hin qabnu. Obbo Jagnaa Eda'ee pirezidaantii waldaa maanguddoota Oromiyaati. Akka waldaa isaaniittis hojiileen hedduun hojjetamaa jiraachuu dubbatanii maanguddootni rakkoolee nageenyaaf dhimmoota kaan biyya qoraa jiran irratti adda durummaan qooda isaanii baachuu qabu kan jedhan. Barana kanaari akka nuu qabbanaa'u kan mufate akka nuu araaramu. Kan alaa jiru akka nuu galu kan fagaate akka nuu dhu'eechu godhuun nurra jira. Kana gochuun immoo maanguddoonni keenya humna guddaa qaba. Mootummaa wajjin dhaabbanneetu. Bakka bu'aan hoogganaa waajjira dhimma hojjetaaf hawaasummaa magaalaa Shaggar obbo Takilee Galataa maanguddootni keenya burqaa beekumsaa waan ta'aniif kunuunsuuf kabajuun ni barbaachisa jedhan. Magaalaa seena qabeettii magaalaa Shaggar keessatti aadaa fi safuu uummata Oromoo iddootti deebifna iddootti jedhamee hojjetamu jiru kana keessatti maanguddoota keenya, hayyoota keenya, kuusaa beekumsaa keenya kunuunsuun kabaja kennuufin isa murteessaa fi kan filannoo hin qabnedha. Sirna kanarrattis giddugalli haara galfii fi bakka boqonnaa maanguddootaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii keessatti ijaarames daawwatameera.